Kwani. No, abba. Hika teenyaati waa eega hika keenyaati markanni kun diigamee jette. Garuu isinii wanni uummata kana duubaa qabdan baay'ee yoo xiqqaanii jirti waan natti fakkaatu. Achi fuudhamanii garee amma kireettee sanitti seenanii jechuudha. Ani isa wajjin olaa eegnu malee achitti hin barachaa ture. Erga wal dhabiinsa keenya boodayyuu achumatti hin barachaa ture jechuudha. Okay, thank you, Abdullah. Welcome. Bilal Gafin Borige de Bistegirti, ani tuji wajin galati walimbe garu atitim barachature, wali nache barachature, di masa nimbe kait. Kun kan magap. Boniye, Gafin mama bayani da mukubakab da akan nanti da merkan sab. Aran kale sumana gero ligado famani mukubak. Tinggi kamar lagal cha buta kawar mo jatra, guys. Mal dete? Kuban ka wasumaratin arge mali. Okay. Kan nanti boni ya gafi sih gaf. Gafada. Tayyib. Baada hika teenyaati waa eega hika keenyaati markanni kun diigamee jette. Garuu isinii wanni uummata kana duubaa qabdan baay'ee yoo xiqqaanii jirti waan natti fakkaatu. Tokkoffaa ustaaza diiniiti gaafuma sanuu isinii maamma bayaan yeroo waan tana hojjate osoo hiikaa keessanii dura osoo hin gahin isin shoorarkaa markasa irratti uumamtanii jirtu waan jirtu. Rabbi si argu. Markaza irratti namni amiirri fi barataan qoy sinifan hin deebisa. Markaza kamirratti iyyuu jechuudha. Markaza ustaaz Muhammad Bayyaan qofa osoo hin taane markaza kamirratti iyyuu barataan fi amiirri wal dhabuu danda'a. Barataan fi ustaazni wal dhabuu danda'a. Sinif galee amiirri fi ustaazni wal dhabuu danda'a. Yeroo namni tokko yeroo wal dhabu gareen xiqqoo jijjeeqamuu danda'a jechuudha. Kun immoo markaza isaa qofa irratti osoo hin taane Estamos bien, bonito. Anibu fakkeenyaaf wallabinsi markazan keessatti uumamee fi tamarkata biraati ija takka lataa booniyye. Mungkin bakka biraa dheettee dhabuu. Dhaqeen beeku markaza biraan. Alhamdulillah sanibu tilmaamuu dandeessu jechuudha. Tayyib ajandaan isin lamaan miidiyaa kanarra yeroo hedduu taatan dabbaal namni hundinuu ragaadha. Ajandaan keessan kun ijoolleen markazaniitti ni dhaqa jettee yaaddamu hin dhaqu jettee yaaddati. An fakkeenya barsiisaan yoo waan hin taane dalagu jiraate ustaada wanni kun dhaabbadhu jee girgiriin markaza kan ni seenti moon seentu jettee amanta ka yaada keeti. Wal dhabinsa dhuunfaa wal dhabaa turre malee wal dhabinsa markaza wajjin wal qabate. Okay, amma kan kun okay abang wara ko gutak. Boniye. Mamma bayo jaarsa keeti gifti. Abba mana keeti miti sa? Miti. Amma barsa keeti? Ejen. Hidhamu mamma bayaan keessa wanni sigalchaatiif wanni shakamtu su godhaa takka illee hin jirtu. Garee mamma bayaan irra jiraatee mamma bayaan irra cubbamaa ittiin gootus hin qabdu. Mamma bayaan eega hidhame akka barsiisaa keetitti bilbiltee fi waan inni akkasii gurgaafattee beektaa? Mana sirreessaatti bilbilli ni hojjetaa? Takkaawwan nama isa dhiyaatu bilbiltee gaafattee jechuun odeeffannoo qabdu abdaa jechuudha yaana asitti tanuma eega hidhame. No. Baala malee dogoggora. Hin beeku ani. No, abba. La. Obsi, awwan itti taphanii gaafachaa jira. Booniyyee akka barsiisaa keetiitti akka nama duraan beektutti eega hidhamuu isaa dhageesse gaddisi dhagaamee amma isa qunnamuudhaaf takkaa nama isa maddii qunnamuudhaaf waan qootanii qabdan isin jedhan. Sitti ni maati yaani hidhamuu isaatiin namni kamiyyuu ani mana hidhaa akka seenu nu eeyyamu beekte yaani nan gammachiisu namni gaafa mana hidhaa seenu. Garee ammas taanaan immoo jechuudha. Ustaaz Muhammad Bayyaan anaaf diina kan koomitiishee wanni beeku qabdan hawaasni asirra jirtan hundi keessaniyyuu. Anaaf funyoo laa ilaaha illallah walitti qabna siif galee inni kaleessa afaan isaatii waan hedduu jechuu danda'a garuu inshallah rabbiin isaa qajeelchu beekte yaani onnee namaa tana rabbumatu gaggaragarchaa jechuudha siif galee waan hundayyuu immoo qadara rabbiiti namni harka isaatiin fedhee osoo hin taane qadara rabbiiti wanti har'a nuti sooshaal miidiyaa irra ta'aa jirru wanti nuti dhufu wanti darbu wanti hundiyyuu qadara rabbiiti waan ta'udha. Kanaaf jenna anaaf ustaaz Muhammad Bayyaan diina kan koomiti inni anaaf obboleessa kiyyaa obboleessa musliimaati sani. Fayyadee waan takkitti qofaan si gaafa booda. Tuji nama jamu san bilbila sani qabda amma nakon nabsunan desa ustaz tuji san no anif tujin wal block ne jirra
Okay, hayya. Fayyaa tahii galatoomii ulfaadhu waa'ee waan bahan keessaa waan si gaafannu nu nafne ta duraa asin biratti argamtee qaamaan ammas waan si taan gaafannu. jechuun wanti naan isinitti himu jechuudha. Wallahi Oromoo ani jechuudha. Ani humna isinitti dubbadhu hin qabu jechuudha. Wallahi afaan isinitti dubbadhu illee hin qabu. Yoo wanni ta'e dhalate okay waan dhuunfaa kiyyaa qofan an of beeka. Ustaaz Muhammad Bayyaan arra kana waan tokko ta'uu danda'a. Wanni hedduun uumamuu danda'a. Wanta hundayyuu natti hin fidina. Ani jireenya isaa keessaa baheetti jira. Inni nama haadha manaa qabudha. Nama jireenya mataa isaa keessa jirudha. Isiniif galee ani arra kana osoo waan tokko ta'e Muhammad Bayyaan hin gaafattanillee Muhammad Bayyaan akkana godhee booniyyeen akkana taate Ustaaz Muhammad Bayyaan akkana jettaniin saa garummoo ani immoo gaafa inni waan tokko ta'e yeroo hundayyuu booniyyee saa namni kun bar yani like ani gizeen callisu jechuu keessi kiyya yani gammachuu qabaate isinitti fakkaata garuu dubbadhullee dubbiin kiyya bu'aa hin fidu isiniif galee namni tokko Ustaaz Tuujii namni beektan lakkoofsa isaa suuraa isaatii fi sheeritti naa godhaanaa fida. Boleetitti ya booniyyee yoo namni booniyyeetu Muhammad Bayyaan miidhee shiratti xaxxee sababa sitti maraatee jiru yoo jiraate akka miidiyaatti fiduu akkas jee waraabuudhaaf dogoggora isaatiin sana jibannuu qabi. Muhammad Bayyaan taa'ammaan tanaa immoo akka markasa isaa keessatti turte nutti himtee akka itti diigamallee nutti himtee eeganni hidhamee booda odeeffannoo illee kan qabne nu himte sun mirga keeti. Ani akkuma isin jee as kuftee Bilal aku tak di mana aku mata walau nukuk senu boni geti wang buat itu maaf galato anak macam beti ingkap inu asur ufti angana awas ete wasi kapan dia besun ketu galata ta Muhammad Bayyaan amma kalau tidak agenda kenya Muhammad Bayyaan red debina wai markasa aja wang betu nutim teh jadi asur bayi guru hundi warna markasa kabufi warna wai markasa sangkai sama biar kuda falmata wala dia aku tak amma Ustaz Tuujii barbaadan Ustaz Tuujii barbaadu booniyyee waan si gaafadhu sun aanafne wanni sirraa eegu sun aanafne taruftee haasoo itti galatoomii namni mana keessa jirtan ka booniyyee waa gaafatte goo jiraatan carraa daqiiqa lamaa isiniif hin kennaa sanboota kallattiin gara tuukiitti deebi'a. Atilleen booniyyee waan gaafachuu godhe. Alfee hawaasa goota akkasii miti obsi. Alfee hawaasa goota maal gaafachuu barbaadda Bilaal? Galatoomi an duraan dursee booniyyee waan jechuu barbaadu dhimmi kun akkuma ati dabalsiin jedhe dhimma si wal qabatee miti. Akkuma nama kamitittu yaada kennita malee waan sidirra kaa'annatti illee hin fakkaatu illee akka Bilaalitti illee waan san waan kaa'uun qabu. Hanga hammeenni tokko nama Bilaal jedhamu yookaan nama booniyyee jedhu san biraa hin baanetti jechuudha dhimma kanarratti. Gaafiin takka si gaafachuu barbaade. Falmataa eegusi saboota falmataa nama jedhamu falmataa Abdallaa. Gaafii takka si gaafachuu barbaade waa gaafii si gaafadhu waa lama Muhammad Bayyaan akka abbaa manaatii duuntaan akka barataa yookaan immoo akka abbaa manaa nama wali bira duuntaan akka barattuutitti Muhammad Bayyaan nama akkamiiti keessatti ati beektu ala ati beektu jechuu barbaada walitti dheenallee qabda bakka sadii nu ibsuu dandeetta. Dhimma sanirraa nu ibsite jechuu fedha. Itti aansee ammoo akkuma nama tokko yaada si gaafadhaa beeke. Falmataan isaa miti lubbuu. Itti aansee ammoo gaafii lammataa kasi gaafachuu barbaadu Muhammad Bayyaan irratti dhugumatti namni kun shiratu irra dalagamee miidhatu irra dalagamee immoo Muhammad Bayyaan mataa ofiitu bakka kanaatitti dhimma kanarratti dogongora qabaa baruu barsiisuu irrattis haa ta'u sababa sanii wanti kun irratti uumamee akka gareen biraa irra ijaaramu ta'e kan jettee yookaan immoo dogongora yookaan hir'ina isaarraa beektu jira. Bakka sallamaa sarraa bara jechuu barbaadeeti galatoom. Eshi Ustaaz Muhammad Bayyaan akkamii kan jettee na gaafattee fi haala barattoota isaa wajjin waliin adeemu moo akkamii ani? Haaluma barattoota isaatii keessaa akkasumatti walitti dhufeen ni jedha hir'ina kana maaltu fidee waan jedhurraa waan ta'eef wanni haala sanirraa nu ibsite. Dhugaa dubbachuudhaa fi markaza Imo keessaa akka markaza Muhammad Bayyaan yookaan immoo akka markaza Abdallaa Ibn Umar hin jiraatus. Maaliif haqa dubbachuudha bakki kun waa'ee barnoota diinitirraa dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Haala baruuf barsiisuu irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ustaazotumayyuu barsiisaa ture jechuudha inni. Nuyi barattoota osoo hin taane ustaazotumayyuu barsiisaa ture. Barnoota ni qaba. Xiqqoo ustaazni kan rakkoo qabu xiqqoo shi jarjara qaba malee barnoota ilmi sirriitti qaba wallaahi.
akkasumallee garaa lafummaa ni qaba. Dafee aara. Barattoota isaa wajjin sirriitti walii galtee qaba. Yaa barattoonni isaa hundumtiyyuu amala isaanii beekuuf. Waan tokko dafee aaraa dafee dhiisa. Kanammoo hundi keenya iyyuu beekneetu waliin teenyee barachaa turre jechuudha. Isarraa barachaa turre. Isa biratti kitaabni hin baratamne hin jiru. Hanga tasfiiraatti jechuudha. Wanta hundayyuu barsiisa. Haalli barattoota isaa wajjin adeemaa ture. Barattoonni isaa hundumtiyyuu amala isaa beekanii yeroo aarus jalaa callisanii yeroo immoo aarri laagalees waliin taphannee waliin kofallee dhugaa dubbachuudhaaf markazni biraa gaafa wal barsiisan barnootaaf qofa seenanii achirraan ba'ani. Garuu inni akkasumatti gizee nu wajjin nu barsiisu baay'ee tokko baqa yoo barnootallee fixnee nu bohaarsaa nu waliin taphataa akka hiriyoota isaatiitti jechuudha wallaahi akkasidha. Okay, fayyaa ta'e giftii galatoomi kun waan wantaatti miti waan guddaa miti sa'aatii fayyadamna guys. Falmata ustaas Tuujii nama jedhamu kana ni beektaa bilbila isaanii qabdaa takka amma yaamuu dandeessaa Tuujii Abdurrahmaanii fi Abbaan Mubaarak keessaa. Nin beeka sirriitti hin beeka bar Tuujii jechuun nama jechuudha. TikTok illee wal friend daa'uun lakkoomsaas ni barreessee bar. Dubbii dheertuun hin jiru bar wanni hundinuu ni beektani harkaa dhageetti. Okay, Tuujii sana share na godhe. Aayga Tuujii sana share na godhe takka. Maybe isaa kana. Online gummaa jiraate shirti naa godhe. Amma dabbaalni gorde malee jarri kun tokko ba. Hai, Dabbaali mee takka jaban boo. Tokko carraa naa kennitan yaada wayii. Beeka dabbaali barre mee tokko. Waan takkan adda baasaa dabbaali. Mootii qabadhaa meeqaatu. Abbalaan falmataa taa akka jee. Falmataa taa akka jaame. Tawwaa takka sana qofaan adda baasaa fi qoyaa. Falmataa fi Tuujii Abduu Yabbaarii fi Imaama Bayaanii fi ijoolleen tun ijoollee walis saayibaa bakka takka jiranii beeku. Saniifuu waan Tuujii Abduu Yabbaar gaafachuu dandeessu falmataan siif deebisuu danda'an jechuu barbaadeeti. Hayyee okay kan kamal maal jetteeti hayyee Tuujiitti hin deebi hayyee kan kamal maal jetti yaada Ani dhiifama naa godhaati. Namni gariin haasaa kiyya kana jibbutu mala. Haasofni kiyyammoo madda qabatamaa fi yaada furmaatati. Boleessi kenna kun qilleensa jedheen arrabsallee rakkoo tanna gadi fageennan beekaa haasaa kiyya dura eenyu si arrabse dhiifama ana mana biraati. Laa abboo eenyu kana waan kana. Kamaa dhiifama godha sekta qoosaa kaleessa. Okay, taala waliin gattara chuu dhiifama dhiifama anta kas laakiin dabbaal yoo dhugaa barbaaddee obsaan na dhageeffadhu ani har'a dhugaa dubbatuun fedha. Madda rakkoollee dubbatu fedha. Madda rakkoo dura dubbatuun booniyyee asitti argamtee yaada dhugaa jiru gidee markata ishii keessallee harkifamtu dhiisii bayi jedhanii namni biraa guurate achitti haftee yaada dhugaa dubbattee yaada soba qabne dubbattee galatoomii namni dhugaa dubbatu namni silaa sheeka jettuunu cabarbaraa jira intalli durbaatun akkana haqa dubbatu isiitiif galatoomii jechuu barbaada. Itti aansee yaada kiyya obsaan caqasa. Dura nama waaqara'e keessa rabbi hisdii kaa'e waanyoo sigalee waa isinitti himaa. Anillee namoo aliif jedherraayi rabbi kana nu keessaa fuudhuun jedha. Rakkoon Ustaaz Muhammad Bayaan akka nama kamiitu markaza bareedaa haala gaarii raayessaa tokko ture qaraasisaa ture. Osoo namni marruu markaza isaa kana keessa namni hedduu sappoo